Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Bakka jirtanii maratti hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Mee guyyaa har'aa kana yaada gabaabduu tokko qabadhee dhufe. Innis maalidha? Wangeelaa qulqullicha Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 15 gubbaa irratti obboleessi koo yoo na miidhe yeroo meeqan dhiifama godhaafi jedha. Obboleessi koo yoo na miidhe yeroo meeqan dhiifama godhaafi kan jedhudha. Innis maalidha? Asirratti wanti barraa'ee jira. Obboleessi kee yoo si miidhe deemiitii ati qofaa kee isa komadhu. Yoo si dhaga'e siin qarshii taasifate, yoo si dhaga'uu baate garuu 2 yookiin 3 ragaa afaanii hundumaatiin akka jabaatuuf akka cimuuf irra deebi'ii 2 yookiin 3 nama qabadhuutii gorsi. Yoon si dhaga'uu baate mana kiristaanaatti himi. Mana kiristaanaa yoo dhaga'uu baate immoo akka aramanee yookiin immoo akka qaraaciitti lakkaa'itii isa dhiisii jedha. Samoona kana TikTok irratti namoonni baay'een karaa Facebookis, karaa TikTokis, karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa obboleettiin tokko keessan tokko dubbii isheen haasofteen wal qabsiistanii yaada baay'ee waan sun itti fakkaate baay'ee keessanii jirtu. Namni ammuma beekuu fi ammuma hubate dubbata. Maaliif? Wallaalummaa irraa kan ka'e, beekumsa hanqinarraa kan ka'e, gaariidha jedhee waan yaaduuf waa haasa'uu danda'a. Keessumaa tajaajiltoota afaan Oromoo irraa kan wal qabate, tajaajiltoonni afaan Oromoo siyaasadhaa maalidhaa kan jedhu yaani tokko tokko calaqqisaa jira. Egaa akkuma beekamu mana kiristaanaa akka beeknuuf, mana kiristaanaa akka barruuf, lafa arra geenye kana akka geenyuudhaaf fakkeenya guddaa ta'anii afaan keenya Waaqayyoon galateeffachuu akkam akka ta'e kan nutti agarsiisan faarfattoonni baay'ee isaanii, danuu isaanii lakkoofsaan kana hin jenne baay'ee jiru. Keessumaa hangafoota keessaa kan akka Garramuu Baay'isaa, kan akka Soorii Guddatoo, Gammachiis Bulii, Wallasanbat Baqqalaa, Mitikkee Foliiqaa hedduu isaanii kaasuu dandeenya. Isaan kun nuuf bu'uura keenya, kaa'umsa keenya jalqabatti mana kiristaanaa akka wal barruuf barataa dilbataa ta'anii tajaajilaa akka nuti turreef kan nu taasisan isaan kanadha. Haa ta'u malee faarfattoonni Oromiffaa kun siyaasadhaa maalidhaa isa jedhamu, siyaasaa fi faaruu maaltu walitti fide? Mana kiristaanaa fi siyaasa maaltu walitti fide? Rakkoo mana kiristaanaa haasa'uun immoo zaranyaadha yookiin immoo siyaasa nama jechiisa taanaan namni kamiyyuu waa'ee mana kiristaanaa hin haasa'u jechaadha. Kanaaf ammas buleettii keessan kana itti qabamoo ta'uu hin ta'in keessaan gorsaanii warri itti dhiyaattanis gorsaa maaltu ta'uu malaa isa jedhu immoo adeemsa nuti haasofnuu fi dubbii nuti dubbannu adeemsa naamusa kiristaanummaa eege ta'uu qaba. Obboloonni koo viidiyoon kun simbira ga'ee mufachaa jirtan mufii kanatti hin galiinaa, dhiisaa, tasgabbaa. Maaliif faarfattoonni baay'ee jaalannu danuu isaanii waan jiraniidhaaf mana kiristaanaa keenyaaf dhugaa rabbii tanan ibsaa ta'anii kan akka Garramuu Baay'isaa fa'aa lubbuu isaaniitti dhabanii
baay'ee jira. Mana kiristaanaatiif gatii guddaa kan baase namoota baay'ee jira waan ta'eedhaaf inni kun madaa jiru irratti madaa biraa dabaluu waan ta'uudhaaf akkasinitti hin dhagaamnee fi obboleettii kana gorfadha. Wallaalummaadha malee kun beekumsa miti. Nutis kallattii garaa garaatiin haa gorsinu jedhu ergaa gabaabduu kana dabarsuufanii naa galatooma.